Assalamualaikum Vladimir Putin. Baka jiraata bibi ya kami jiru jibata na fi andala Quran kairi tari na babil sa amanan ala na baka jiraata jirta bibi ya baka jiraata sinjeda akas mirqane tuman kolfe abiya ahmad tuna erge bekte hiriya kan ke jechuudha ino dagachu yo baatte dagatte jeetini yaada rakkoo hedduu keessa jirta akkasi biisiidha beektee inni mootummaa Itoophiyaa Abiy Ahmad inni biisiidha jechuudha ino dubbiin akka duraasanii miti beektaa wal nyaatee jira Itoophiyaan Abiyyiin biyyiroo kana jechuudha dhagaamu kun sa'a namaan bineensa namaan itti kaanii jiru hatta warri soddaa faanoo tolchelaa akkan nyaachuuf jira beektee akkasi kanaafuyyuu dhufuu hin dandeenya ofii isaati beektaa inni biisiidha akkasi akki jedhe as biyya kana jirra malee garaan keenya achi isin bira jina rabbi irra isin haa aansu jedhinaan jedhe ammallee wanni isin goon yoo jiraate dhiyeenya kanas alaabaa keessaniif kenna walitti ol qabnee jiniin jirra warri soddaa tokko tokko ol qabanii jiru kan Ameerikaatis lafatti dhiinneetti nin jirra Aqimii keenyaafuu Ameerikaa qoqqobbii ta'e waan biroo waan goonu takka hin qabnu waan goonu dandeenyu alaabaa goonetti nin jirra sun akkasitti dhiifama qalbiin teenya isin bira jirti jedheetti nin jira jechuudha Abiy Ahmad itti naageessi jedhe akkas fakkaata jechuudha ammas dhaamsi lammataa kan itti naageessi jedhe inoo akkuma isin beektu ani akka duraasanii miti wof jedheetti nin jira dhagaamukni biyya kanaa sa'a namni hattan dachiin biyya kanaa natti kaateetti nin jirti warri soddaa kan duraan ani abdadhes kunu akkanatti waboo tolfatee faanoo jedhee maqaa itti baaseetti nin kunu akkana dhiigana dhugaa jira rabbuma kee laali jedha laan ani waa takka xiyyaarri duraanatti na ergite tan dubartii fi beeraa fi ijoollee ummanni walaa kaza yeyyi baadiyatti mana citaatiin quusunni wama takka bu'aa fixatte diinni kiyya guyyaraa dabalu malee sunirraa dhirrisaa hin jirtu kanaafuu niwukilaara kan warra kan faranjootaan sodaachiftu sannaa ergi isiin jedhaa biyyi niwukilaara saniin bakka takkatti jim itti godhetti mitmaaxii si haqa isa sannaa ergi rabbuma kee laali nattiin usinii rakkoo ati keessa jirtus nan beekaa waaquma kee rabbitu humna sii kenne niwukilaara sannaaf ergi isiin jedha hadaraa jedhinaan jedhe jechuudha Abiy Ahmad akkasi itti yaaditiniin imo WhatsApp illee ni qabda imo illee ni qabda naa bilbilii siin jedhe jechuudha Abiy Ahmad akkasi bibi kee qaali jajjabaadhu nagaatti naa bula kan gaarii ta'u inshallah imo irratti youtube.com/afajewshow